أنا ماتي صدق بس صدقت أنا ما خجريسون نجرون ورين إبين نجرو كونن لين نجرو نجدي لين بايا نجرو خنا قدول لين إنه نجدي يور كان كابو مالي فناني جويا نما دفتواني تاس أفوري شيشان فعل يوخان نما دفتي يوخان تاكبر رونا نتام فعل فاينو مرجعتني إمو يوسف فيت أنا اللي وانت عندي بي التين تداجلانين كاباني لكم فنا من رفوراني برواقي سر رباسيفو أري مرجعون تنا ورسيسة بولا يعني لونه ما بول يسلين دما كمان دراسة تنجر دراسة سنا منجر يسلين ولاكي وأكمان أرجعي هوري أجمع كاب دكتور دوران هوري كار صدومان كاب أمو تقول لين كاب إجولة وميك كاب تورب إجولة ما لينجري ستاريام إجولة دوري وانيان كرار ربا يف دوري فيفو قرآن شاب صدق قرآن ينبول فدا قرآن لك دادا دلة شاب سيل مبيخو ما يمتي وانا من برسين ينكبدو أبالك أباتي أبالك نتنوجتو وفي ديمة توجت دادا أسقبت سلّي أم يجا قرآن شاب ساتولة نانسي يبينو نكباتي جفيتي كبار يبينو نكباتي شاب ساتشو تنجرو خشاب ساتولة نما تغرغرة شو تنجر مالي غبايا يوم كبان قرآن ويو برسودما غرغر ترما ديم تكون إرواية تغرسون ترام بورا نارما شابسه إرواية غرغر برسودما ميدان تاسا تكو برسودما سدي سدوران كتاسا تكو سيمبيتان dheerachuu bonaatiin kan qabeenya maraa harkaa dhaban buqqaatonni buufataa buqqaatotaa Elwayyee keessa jiran kuni gargaarsi isaan gahaati jiru baay'ee xiqqaadha jedhu. Khayri jedhani kulleeni nami cuftiin qabu malee ammoo guddatee nami qaba. Yeroo isaan dhufanitti adotaa sana akka walitti kenne tokko mana ebelu jedhe nami fudhate haalle kenne yeroo isaan dhufan sun xadoo bultii torba taate nami hin bulu. Nami sila agjiyaa soorachuu danda'ulleen hin jira ammoo obboleessi birtaa'uyyuu hin qabu. Kan sila bultii 30 soorachuu danda'ulleen bultum kurnyaa soorata. حالن بيل قبض خنا كلين كدتت خنا كل يرى كتت خنا والبير عندو أنجره أكنا أولينغا غويا هندو فلة دكوا فرماتي نرجعتني غويا بيسن ونا كنا رسون دفتو فلة دكوا فرماتي نرجعتني يرو خان كيستي فرماتي ومنجور تربيج الله ورخا لم تماري ثان نما كنا دت نمي جراچ نما كنا دت فلنا ما في نما كنت جراچ والك إمسيتو نم فنم نا جراچ واتخنو Akka buusii gonofaa godina Booranaa jedhutti warri akkas gargaarsa dhabaan rakkatu kuni ka gargaarsa idilee irra hin jirredha. Obbo Liiban Saaraa hoogganaa waajjira buusa gonofaa godina Booranaati. Namni 867 fi 140 nyaata tattama barbaadaa jechuudha godina Booranaa keessatti. Is keessaa immoo nam 641 nyaata argachuu jira. Namni 263 fi 139 ammallee gaaffii qabna argachuutiin jiru jechuudha. Sadarkaa biyyaalessaatti miidhamtoota hongee keessumaa kan godina Booranaa jiranii fi gargaarsi walitti qabamuu jalqabuun as warra buqqee buufata buqqaatotaa hedduu keessa jiraatu biratti miira abdii uumeeti jira. Fakkeenyaaf magaalaa Elwayyee irraa kiiloomeetira muraasa irratti kan argamu buufati buqqaatotaa kuni abbootii warraa 340 ol qubachiiseeti jira. Kana keessa kan jiraatan buqqaatonni kunneen akka nutti himanitti rakkoo midhaan nyaataa, ka bishaaniitii fi ka bakka jireenyaa illee akka qaban kan isaan dubbatan. Kanaaf egaa gargaarsi walitti qabamaa jiru akka biyyaalessaatti dafee isaan bira akka ga'uudha kan isaan gaafataa jiran. Gargaarsi yoo akka rakkoo kee jiruutti yoo ammaa xamme silaa ammaan tansiin jedhe yoo akka rakkoo kee jiruutti. Gargaarsi kuyyoo qabamellee galatooma edhaa sullee abbaa kiyyaaniti obboleessi kiyyaaniti waaqaan naanaasise wanni hanjedhu. Aadotee naaf teessumaa miteeni taan wanni suniin yoo waarollee yoo garaachaallee garaachaa waan tokko hin qabne waarollee nagasum. Aadotee naak ijaarsi laafaati ijaarti laaftullee akka danda'a dadhabaallee waan garaachaatiif wanni waaroo sunillee adotii teessumaa miteeni tanirra na dhaqqabdii erga laata'uumi. Labsiin mootummaan taasisee bonii jabaatee jira boon kan keessa wal biraa dhaabbannu jedhuun deeggarsi akka naannoo Oromiyaallee akkuma biyyaatti labsamee dhaabbileen mootummaaf miti mootummaa artistootii namooti beekamoon abbootiin qabeenya daldaltootii gargaraa taasisuuf jiranii waan jajjabeeffamuu qabaati amma walitti qabamuu jira deeggarsi walitti qabamuu jiru kun karaa qulqullina qabu yoo nu birgaa'e uummata keenya akka ta'e tokko boon kan dandamachiisu waan ta'eef kun cimee tuufuu qabaa waan jedhu qabna. Buusii gonofaa Oromiyaa amma naannocha kallattii kibbaa fi kibba ba'aatti hongee mudateeni namoonni miiliyoona 3.3 ol hanqina midhaan nyaataatiif saaxilamaniiru jedha. Obbo Beenyaa Dureessaa buusa gonofaa Oromiyaatti direektara duraan akeekkachiisaa fi saaxilamummaa balaa hir'isuuti. Karaa adda addaa riisoorsiin guddaa walitti qabamaa jira. Riisoorsiin kun deebii
akkas walii birmachuun waan baay'ee guddaa gaariidha. Riisoorsiin walitti qabamu akkamitti immoo maaneejii godhan jedhu immoo tooftaan guddaa karaa keenya koreen guddaa qindaa'ee seektara naannoorraa gurmaa'amee achitti hundeeffameera. Amma EOC Emergency Operation Center jedhamu sadarkaa godinaatti dhaabbateera. Sadarkaa naannootti dhaabbateera. Egaa maalidha kuni riisoorsii akkamiitu deemaa jira? Eenyutu maal geesse? Eessatti maaltu barbaachisaa kan jedhu hojii biraan qaban hojii kana qofa hojjetu. Tooftaa guddaan olaantummaan immoo mootummaan hordofaa jira waan ta'eef koreen adda ta'e kanaaf kan hundeeffamee jira. Haala kanaan gargaarsi kun socho'aa jira jechuudha. Inni duraa lubbuu baraaruudha. Inni itti aansee deebisanii dhaabuudha. Deebisanii dhaabuu booda immoo itti fufiinsaas jiruuf jireenya uummata sanaa maal gochuu qabna kan jedhu irratti bal'inaan kan hojjechaa jiru jira. Dhuguma immoo hin turree waan kun jettee kaaste gaaffii guddaadha. Dhuguma immoo waan tokko piroojeektii guddaa namni diizaayinii godhee hojjetu qorannoo barbaachisa. Iskooppiin isaa mamlaata. Hagamiin immoo itti deemamuu barbaachisa. Baajeta akkamii barbaachisa. Hojii istiraatejii yookaan immoo naannoo sanatti tarsiimoo akkamii lafa qabsiisutu barbaachisa. Inni amma hojjetamu kunoo maalidha? Shiftii gochuu barbaadamu kan jedhu waan baay'ee of keessaa qaba waan ta'eef hojii akkasii hojjetaa jira mootummaanii waan jedhu kaasuuf. Obbo Beenyaan gargaarsi amma walitti qabamaa jiru kuni kan lubbuu namaa baraaru akka ta'e manii egar mootummaan piroojeektiiwwan gurguddoo hawaasa kana utuban bajeta mataasaa abbootii qabeenyaa fi dhaabbilee kaan hirmaachisee hojjechiisaa jedhanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit godina Booranaa Elwayyeerraa.